Dungo. Si anta Dungo. Arme maalla maalu jidufte maaliif na bira dufte ija kee yoo arguun barbaadu narraa deemati sina kan hiriyoota korraa adda baas mana hin beekne keessa fiddeena hiiteena keessa sina gaafa dufte Dungo maal taatetu xinnoo mashee saalfistiin dhaga'amu xiqqoo ishee fittiin qaanoftu hiriyoota korraa adda baas safaran hin beekne nama hin beekne keessa fiddeena keessa kunoo hiitee mana namaa keessa na keesseer kanarra maal barbaadde agartee jireenyi koo kan itee agartee miti Armin arraadem ija kee yoo arguun barbaadu sa'aatii kan Tole maal taate qofa gungumtara Armin arraademi Ammani kan isra barbaadu barnoota keetti qaxalee ta'uu qofa. Barnoota keetti qaxalee taatennaan an waan kamuu siifan guutala. Akka sadarkaa tokkoffaa baatu immoo an abdiin qaba. Yeessumni kee immoo sin jaallata. Yeessuma ajaa'ibaa qabda yeessumni sin jaallata. Tole ni sin jaallata. Aku sih agak lah. Amma kanet takka kanet gammachuu mucaa koo jaan arguu waan tokko. Isayyoo obboleessa qofaan eessuma ishee faana roga kanatti gammada kolfaa adeemtu arguu caalaa wanti nama gammachiisu maaltu jiru. Yaa waaqa godhaniitu. Akkam namatti tolu. Dhuguma sammuu isheetti naa deebitee qalbiitti deebitee amma kanaaf. Safuu hojii kee akkasumatti itti naaf haa kuftu. Gammachuun kun irraan fuudhame. Waan an jedhu qabu. Way gara laafummaa namni edda gaarii hojjete akka kanaa taateeti maal xaqamasti maal fayyada namaaf tolu waa tokko faayidaa hin qabu utuuni agabuu bultee nyaata ishee laadhu utuuni maallaqa dhabdee maallaqa laadhu dhumti koo kana ta'e galatoomfine naan jechuu dadhabde niitiin haramanii sun wayyo ishee waan goote waan tokko waan balleessite qabdu ishee ana dhumni nama ana macarrashaa kan fayyumaa hunda jirutti garaa of agarsiisennaanii hundumti ishee uftee narraa nyaattee baddi horii koo maal ta'a maal qabatu yeroo isheen dhukkubsatte san ala ishee qodaa ishee fuudhe gali ishee darbadheera ta'e wayyo ammas akka ittiin hin dhiisu bollan barbaade seena dubartittii kanaaf warroota fakkaattota ishee warroota dubartittii fakkaatan joonan boolla tokkotti isheen naqu ta'e ani dhalanne obbo Gaaruma amma waan an gochuu qabu tokkoof tokko gurbittiin isheen tokko sinarraa nyaataa turtee kan haala mijeessaa tureef gurbittiidha waan ta'eef amma mucaa isa Saamii jedhamu sana dawwaladhe inni baay'ee na fayyada isa wajjin ta'e dubartittii ija namaatti hin tolle kanaaf yoon gatii ishee laadhu ta'e bakka ani dhuma namaadha bakka kanarratti
hundumaafuu salphadheera waan ta'eef gatii ishee laadhee immoo yoo salphina ta'es yoo hidhamu ta'es nan hidhaman bakka. Nageessa mana barumsaa itti barattu kanatti mana barumsaa kanatti baratta ani yeroo hundumaa dhufeensi fudha waan ta'eef ammati mana barumsaa bartuutti amma ijoollee faana wal bartuutti dhufeensi fudha manni barumsaa itti barattu kana kanaafuu yeroo hundumaa immoo waan si barbaachisu wantoota as keessatti si barbaachisu waan tariyyoonni ta'e fayyadaman ilaali natti mishi intaabiti garuu manni barumsaa kun baay'ee sodaachisaa. maal isaa sodaata mana barumsaa barattoota akka keetu jira waan tokko sodaati mana barumsaa istaandaardii isa eeggate mana barumsaa ati jaallachuu qabdu. Sigale ani filadheetan mana barumsaa jira jedhamu keessaa filadheen asitti galmeessisa. Ani sun miti siin xiqqaa dubeettan. Salmi hedduu galatan. Baay'ee. Walii gallee miti kanneen akka kanatti taasaa baay'ee si nan si hubadha. Baay. Maali waaqa ko maal amma kana hojiin badu qarshii safar kaafite maal otoo barumsa kanaaf jedhee hojii isaanii dhiiseen baanee ta'e maali yaa waaqa hojii tokko naa yaadime jireenya kanaatti baay'ee ulfaata. Yaa waaqa koo hojii naa godhi. Hello. Hello Saami. Ogaash. Akkami? Nagaa galata waaqayyo. Naguma. Maala noo lakki naguma kooti. Galata waaqayyo jirta miti ati? Maali ati odda gaafa hojii dhaabee achi buutee kenna bee eessa deemteti? Xiqqoo haala barumsaaf jedheenii kanaaf jedheen badee malee lakki naguma koodha. Maaliif barbaachisee akka kanaa badu? Maa dhuftee moo nagaama waaqayyo nagaafattee deebitee moo maal taabbe? Amma biyyuma jirtani? Lakki dhimma hojiif utuu hin taane dhimma biraafan si barbaade dhimmichaaf immoo namoota keessaati si manaa wayyadhee man dhimmichaaf si barbaade dhimmichaaf sitti na barbaachisaa iyyuu kanumaa fedheen iyyuu sii bilbile. Yoom homaa rakkoon qabu rakkoon qabanoo barumsaaf jedhee malee nan hojjedha hojii kamiin iyyuu. Eeyyee homaa rakkoon qabu sa'aatii si na barbaada itti nan dhufa. Innoo dhimma cimaa tokkodha. Waa'ee karaa maallaqaa waan tokkotti yaaddeen. Iddooma kanaan duraatti kottu. Daddafinooti. Seegaan jira. Tole haa ta'u. Tole haa ta'u. Tole. Maaloo waaqayyo. Maaloo naaf raawwadhu. Hojii taana ammoo barumsatti mataan hin baddu. Barumsa umurii koo guutuu joore. Amma waan tokko itti argatee jira. Hojii koo naaf hojii. Barumsi isa ganaa du'a booddee har'a waan nyaadhee buluun barbaada.
dhugaa naaf godhe amma ammaa ka'ee deemuu qaba. Iddoo gaashiin itti barbaade deemee hojii kan hojjedhee haadha buluun qaba. Ayoo beekoo maal qabatu isaatii kana na bira jirtateeti reefuu naaf mul'atte amma reefuu na biraa dhibuun keenatti dhaga'an baay'ees yaadaan ture qofummaanis baay'ee natti dhaga'amaa maal qabatu isaatii kana na bira jiraatte miiran keessa jirtu naaf hubatteeti. Ani qobaa kun ijoolleen garuu mooraa mana barumsaa keessa lama sadiis ta'anii hiriyoonni waliin ta'aa ani garuu amma sa'aatii kana qobaa kun taa'eera inni tokko iyyuu cina kos hin jiru reefuu naaf mul'atte hiriyummaan maal akka ta'e reefuun manaaf galu akkamitti akka inni naaf haarutu dhuftee ilaalte maal qaba ture garuu amma qobaa kun taa'eera sanuu isa isaan kolfanii waliin taphatan baay'ee ilaalee naafaan jiru agartee amma kana qobaa kun taa'eera reefuu naaf mul'atte hiriyummaan maal akka ta'e amma reefuu naaf galaa sanuu ijoolleen cina godaanii haasaan baay'ee ni naafsisaa garuu immoo ani naaf nan gammadas anis jireenya akkasii argeera waan hin ta'eef ayoo beekoo Jirra kunoo saagalatu. Nan ture dhiifama. Jirra kunoo. Maali eessatti badde yaada mul'atu? Lakki jiraan barumsumaaf jedhee ni malee. Maali tumatee akkasii bifina karraadha maali dhuftee nagaa ta'e nagaa hatti waanta. Eeyyeen immaa dhugumadha barumsaaf xiqqoo sababan ture fedhe malee wanta biraa miti. Maala jechuun jechuun qabu nama si gaafadha namni arginu irra hin jiru. Inni yaadaanis hin barbaade yeroo hin deemu magaalaa keessa si argeen beeku. Egaa amma saabima barumsaadhaaf xiqqoo barumsa tulfaa jiran ture badaas manaa ba'an jiru. Yeroo baay'ee karaa mana barumsaa mallabarsa akka durii hojiif jedhee bakkee deemaa jiru. Akkas taanaan gaariidha. Kanarraa kana kana gaafate. Nagaadha saagalatuuti. Akka hin jiru jireenyi keenya. Gaariidha waan jedhu. Maal jettu? Eeyyee waan jedhu. Jajjabaatta. Eeyyee. Gaarran dhimma cimaa tokko kan si barbaade. Rakkoon qabu. Maal ta'u? Maal ture sitti fakkaate egaa isaaniidha. Akkuma beekamu hojii ishee addunyaa isheedhaan ishee mana gaadhinnaaniif mana tokkicha jiraataa turte sana. Eeyyee nan beekan. Dubartii sana wajjin baay'ee raarsaa guddaa qaba. Baay'ee tokko itti dadhabde saayitii ishee dhukkubsatteetti. Saayitii ishee maallaqa dhabdeetti. Saayitii ishee waan nyaattu dhabdeetti. Karaa maallaqaas kunoo akkuma ati beektu sana maallaqa laadhee mana laadhee hin gargaaramne. Akkuma galanni harree bullaadha jedhan dubartii kana wajjin rakkadheennaan dhuma koo mana koo keessaa baatee qulfii kooreetu galatooma amma kaana wajjin rakkattan utuu hin jedhin qulfii koo warra ollaatti laatte suqqe. Isa kanaaf jedheen mucaa ishee dungoo ishee jedhan sana beektaneef Eeyyee mooraatti beekan. Maal gochuu yaadda? isa sin ilaallata. Maal ta'e sitti fakkaata? Amma waanan sitti mu tokkoof tokko na dhaggeeffatu. Maal ture? Edda gaafate hojii koo gadhiistee baateef. Ijoolleen iddoo hojii kootiitti galan akka jiranitti anumarraa nyaatanii deemanii diina naaf ta'an. Ani maal akkan godhe sin beeku? Ani akka yaadutti gaarummaa hojjechuu malee akkuma maqaa kooti gaarummaa hojjechuu malee tokko guyyaa tokko jalli namarratti yaadeen beeku. Amma kana ammoo edda inni nyaachise deebi'ee na nyaate anis karaa mataa kootiin hunda ishee irratti tarkaanfii mataa kootii fudhachuu qophaa'e.
Maal bareedinni akkasii kun ilillii birraa fakkaata. Safara kanaaf immoo fuula haaraadha fakkaata. Ana didaa jala amma eenyu darbuu hin danda'u. Qabeenaa subsiisa. Maal bareedinni akkasii. Qaashti. Qaashti. Si waama miti nageessu amma kana gaafan si waama. Lakki nageenya. Maayikii fudhadhe si waamuun qaban tureere. Isa sin dandeessu. Bareediniif simboon kee lafaa harkisee na kaase. Kanaaf jedheen iyyeessi waamaa ture. Ati garuu maaliif nama hin dhageessu? Tolee galatoomte waan hin dhageenyeef hawwaachuu hin danda'u. Tole safara kanaaf haaraadha natti fakkaata. Eeyyee. Ani si argeen beeku akka safara kanaattis cimaa nana malee hin jiru. Eenyu na jalaa darbuu hin danda'u. Kanaaf wal baruu hin dandeenya. Dungoon jedhama. Didaan jedhama. Akkuma maqaa kootiidha hojiin koos. Dhaabbaddu na haasofsiisi kaa. Ariifachaa hin jiran. Maali gaamma kana ariifattu? Si dhaabee si haasofsiisaan jira. Eenyu na bira darbuu hin danda'u siin jechaan jira. Sinna dhaabe malee natti si dhaabe miti. Isa waan ilaalu kan hin qabu. Maal jechuudha? Namni kamiyyuu na jala dubbatee hin beeku. Maallaa baay'ee waan qoosaatti fakkaachaa jiru. Ani dhugaama koo naasaa jira. Qoosaa miti. Isa waan ilaalu kan qabu. Warruma duuboof isaa tokko isa bira jechuudha. Tolee. Diddee dabartee? Ilaa fi laameen diddus didaan jedhama. Humnaanis waan barbaade gochuu nan danda'a. Dhimma koos xumuruu nan danda'a. Na jalaa ba'uu hin dandeessu. Kuni beektu gaa dadhabbii guddaa waan qabuuf lafa deemuunis xiqqoo rakkisaa jira qarshii guddaa. Sana booddee boolla lixe mataa isaa qabeenya akka itti fide dhufee miila keessa jala kaawwanan. So waa'ee nama qabu inni jalqabu hojii kooti. Garuu gaa jiran yeroo tokko beekaa callisu wayya jedhee manii si godhe. Isa kanaaf yaaddeena si qarshii duwwaa. Ilaa saami na dhageessa. Waan ati gochuu qabdu tokkoof tokko. Wantoota si barbaachisan yoo konkolaataa ta'es yoo humna dabalataa ta'es ani siifan guuta. Isa kana karaa gama kootii yaaddoo tokko hin qabaatu. Ani karaa gama kootii qophiidhuma. Atumti duwwaa waan an siin jedhatan icciitii godhattee dhagaa jettan icciitii godhattee hojii kana galmaan geenyaa maallaqa duwwaa badhaasa adda ta'e na jiraata. Garuu immoo tokkoof tokko icciitii kana hin qabattu taanaan anaaf si irraa kan darbe. Dhagaa jedhu warreen hiriyoota koodha maalitti icciitii kana baastee nama tokkotti dubbattee immoo ofirra nama jaallata. Si galee miti akkuma nagaa taa'e yeroo maal diinas naa baay'ee tokko hamaadha. Dhagaa jettan gaafan gaarii hojjedha malee yoo hamminaaf keenya hamminaaf kaananis eenyu tokko nama isa kanaaf akka icciitiitti qabatu wantoota nama sitti ne kan hojii akka Maal jechuudha gaashi? Waan tokkotti yaadee. Amma ani icciitii isinii miti ofii koo jedhanii murtoo godha anaaf hojii biddeen godha kun isa ofii koo jedhanii waan tokko yaaddeenaa si karaa kana. Kana immoo yeroo dhiyoo gidduutti deemee dhaqee hojii isaa raawwadhee isin agarsiisa. haa ta'u sittana akka kana boonsitus nan beeku. Kana waan ta'eef mucaa adda gammituu sanaa beektanii dungoodhaan Eeyyee beekan immoo maal goota sitti fakkaate baay'ee. Mucaa sanaa lafa isheen jirtu waan hin beekuuf baaf gara ishee naaf hordofte karaa maallaqaa waan tokkotti yaaddoon qabatte amma ati barbaadde si fallaan atumte duwwaa waan asiin jedhu kana hojii maali. Eraa gaashii durumayyuu sitti hojii koo beeku durumayyuu hojii gosa dhugaariif na adeetan nama hordofumoo
Nama hordofu na gaafatu boolla keessa lixee iddoon ni jiru. Garuu maal gaafata beektuu? Qarshii sirriitti na gaafata. Maaliifi nama hordofuun kun Saami hogaash. amma waan asitti lakan hunduma isaa saayitii kana jalqabdee akka hojii isaa eegalte. Ragaa jirta miti? Kana waan ta'eef icciitii kana immoo akka miidhaan isaa ana duwwaan gala. Sis atis hundumti keenya boolla qarqara jira. Yoo icciitii kana kaayatee wal fudhannee boolla sana galuurra immoo siinaan boolla sana keessa gashi. Ragaa jirta miti? Gaashi si nagaan jira. Kana waan ta'eef amma xumureera waan ta'eef deemuu dandeessa. Tole nan deema. Garuu qarshicha gaada faana gashi. Deemi waa'ee qarshii bakki rakkoon hin jiru. Tole gaashi. Teekistiin haa godhu. Tole haa ta'u jedhi bakka.